ميجون بيتي كبا قبديان شيطانا ربنا كنا كهرباء انت لو غبو جرو انت رقمت كوفي هذه لكده جاني خام مناقم جانا جاني سوساساون دلالو دانجي سنجي بودينان انت لكده دكوي راخص جرنجي اتمون لا مخان دولنا ما مجرى اسيفي كنا بافرنا سلا دغاتي خيسته دغاسو ميدان جا سلا نيا خيسته دغارا نفرا وانا تلجو ميدغا خضرا اماماتي وان غنم سمينا ما تقول ان اللي جي يا دي ammarra wajinjirani yeroo gaarii dabarsine rabbitu tokko nu goone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu baga jiraatanii jiruuf jireenya keessan akkuma jirtanitti ammallee itti hafuu gochaa asumaanuu maas ittuma tanaanuu fiigichaa takkaa fi horisaa girgirriin takkaas qaraloo gochaatuma dhufte rabbi khayrii godhu jara tokkootu ammaan tana akkana aboo tolaa biyyoo takkaa kufe maarra jedhanii beektaa milyoon kuftee dhiiftee ani waa'ee milyoodhaatti keessa jiru jee milyoo waa'ee milyoo keessa harka fudhachuudhaaf asumaanuu iddoo tana wanni jechuu barbaade jechuudha maaliif yeroo hedduu walxaxuudhaa fi wanta wal godhuunis ni hammaate milyoos firraa dadhabne gama kaa'in ammaas girgirii dhaabbatee milyoo kufee maarreedhaa jenna milyoon nyaattee muuza rabbi laaffisee fi nyaattee nyaachuu baattee illee hin beekne yeroo sana hedduullee jenna ilaallee hala rabbi khayrii godhu jeetumaan bira dabree ani gaamuusni isa waa qabaachuu dhabees hin beekne nifumaafoo akka mataa kiyyatti iddumaan hin dhufamu maaliif jechinaan gaa har'a dhugaadha akka nama tokkotti isiirraas jiba kaa'ee ifiifis if qulqulleessoo osoo hin ta'in yeroo san nyaadhullee nyaatti rabbi kashafees yaa godhu nyaadhullee jeetumaan hin biraa ka'ee achi booda jechuudha gaa oguu isiin muuzootuma nyaattu waan dawwaqtee lafa dhooyti aara dubbiirraa iseetumaan iddumaan biraa ka'e garuu ammoo ammaa mee wanni sana akkuma tokko hafeefee akkamii deemni laal jeetiin nama itti ergee miyyoo takka miyyoollee kun achi erge miyyoollee hin deebine jechuudha turtee jirti iddumaanuu dawwalanii akkanaa bar miyyoo laaluudhaan mana dhufte akkanatti qabanii fannisanii lafaan dhawanii nisumanii naa jechuudhaan ani waan irraa ta'es hin beekne garuu ammaas achiis hin dhayine dhugaan jirtu immoo ani waa'ee muuzisanirraa waan hin beeku hin jiru jechuu barbaadeeti. Ati ammaan tana beekadhoo milyoon gisee muuza nyaattisan dhugaadha hanga tokko beekadhoo qulqullinni rabbumaan nama qulqulleessaa wanni abbaan qulqulleessu jiru reefullees maan gaafadhe milyoon wanta hajan milyoon summii nyaatte jennu. Summiitu muuzni summii qaba? Muuzni summii qabu gaa summii muuzi illee qabu hin danda'amu. Nyaadhetiin kanneen summii qabaatu muuzni. Anni dawwaqte moo dhiiroo akkamii gaastiri qabdii duraan jechuun ni dawwaqte bira haraftu. Manuma kana unteenyu ni ajeetiin beekadhoo gisee san kaane. Wanni akkanaa nama duutii silaabu. Dhiiroo maal taate? Wanni jaarsa namaa malee jaaniin kana nama duutii. Amma eessaan muuzi summii qabu takkanna jaani. Kana jaaniiti muttirani. Muuzi summii qabu jiranii jan. Anammaan tana muuzi summii qabaate jechuudha. Naafeeti beekadhoo bolummaadhis gosummaa waddala kaawwanne. Akkam. Yoo amma biyyoon waa taate hayyee booda gaa obboleessaa duraanuu shamshaatee waan jala deemaa gaa'ee. Gurbaanis wanta amma beekadhu harma jammalee wanni biraa wanni jedhan jiru. Haa tola gosa hafe bolummaan ta'e jechuudha waan akkata dalakkaa waan ta'e dalakkaa akka. Laa atis maatii qabda anis maatiin qaba. Beekadhu namni gisuma toltuu wal fadha malee rakkoodha ammoo rakkoon achiin dhufte dubbiin turanis ni laallatte inni ofii sodaadhe amma akkas jennaan. Angaafi nama mirga keessa hin beekaare waan namni beekannu hin beeka. Egaa amma gaafa biyyoota nagaa dhugaa wanni san ka ta'u ta'e. Wanni kun rakkoon noyti muuzni san qulqulluudha moo akkamii kanaas gaafachuu barbaada. Muuzni muuza bareedaa fi nyaadhee noodha nyaadhaa nyaata nu godhuu jeetta kan. Hayyee. Guyyaa hoo maal nyaattisan dura isiin? Nyaanni guyyaa hojii nyaattanoo maal? Egaa yoo duraan garaan dhukkubees nuti maaliif beekne barra amma waan kana wal gaafachuun ammas maan gaafadhe akka nama tokkotti. Akka booda dhufanii dubbiin godha nama reefuu tana miyyoon akkasitti dawwaqnaan oggusmaan oggoos jechaane miyyoota akkaan deemu dhaqee ilaali jeen. Miyyoon manaas hin beektu anumaa torba jecha deebi'e. Dhaqee ilaali mana jirti mana deemtee moo akka biyyeetiin gaa ijoollee xiqqoo akka lachi ganneenii bira yaane. Ijoollee sanis yoo rakkinni jiraatee isaan naqa waliin kutan taate ijoollee fidi. Yoo ijoollee fudhatanii kutan ammoo hate as deebinutti himin jennu. Summina nyaachisanii ettee gangalattee hunoo miyyoo isaanis qabanii haara bahuutti ta'aa jiran jenna. Namaan tana. Miyyoo itti ergite moo? Miyyoo itti ergite haara bahuutti ta'aa jiranii maarra jenanii amma alaarda waliin natti himan. Ammoo achiin dhaqa jee dubbii biraati beekadhu gurbaan. Ilmoo nama tana gaa qabdullee fuutee gaddaafaa tan nayite.
Ay akkamiin godha duuban? Akkam godha kana bakka keenya ilmoo akkasitti dhumattee. Annaan dhuma. Jireenya keessirraa ajaa'iba. Ay akkamiin godha duuban? Eenyu si ergeedha tolaan na ergeedha. Hayyee achuutti Nimini jedhu dubbatiin. Nimini dubbiin duuba karamanitti qabamnaan ilmoo namaa akkamitti nimni. Sanuu biyyoon ammaas ilmaan lama qabdi. Abbaan manaa dalagaa baadiyyaadha jira. Beekadhu dalagaa baadiyyaadha jira abbaan manaatis. Amma gaayoo dhaawanii jeessanis amma miyyoo sanitti achi deemamu. Amma dura barbaanni nasi anuma akkasii cuura keenyaan dura dubbii tanaan isii gaafadha. Akkanuma keenya ujeetiin beekadhus godhe. Ilmoo namaa akkamittiin baasa maal godheetiin baasa humna tamiin hin baasa. Namoota kaarabaan itti qabu osoo baasin ati dhuftee nama akkanaan jettee maal ergita jettee? Achitti moo? Yoo mucaa fidduufin arge gaayoo isaan uummanni sanaa fi nama maqaan intaltii wanta laateedha. Yoo mucaa sanirra baanne yoo haa wanna godhan hin beeku amma hanga inni maarii sii fiduu jennee gabbara sii fiduu jennee achi teenyee harka kamiini fuula kamiin irraa fuunu. Achirra akkasirra jechuudhaan if qaanfadheetiin ni aana. Isinis wallee gaamiyyoon tuni amma dura asirra dhiigaa qabdi jechuun dhage gaaf tokko beekta. Gabaa qabdi jechuun akkasumas dhagee dhiiroo sanii jecha qofte immoo akkami waan juulaalee sumaan. Sanawaa jecha qofte kana immoo isin maal qaba? Egaa dhiiroo maali egaa yaaqee nama egaa beeltinis egaa oguu namarraa qofte beekta namni qoonqoon tolkuu godhaan nama dirtee ni qofa. Ambeelaa garaa direen seewwan oguu isin kuutu. Asiif tuyyeetiin qabuun duraan dhimma itti qabaa dhiifa waliin jaa kaajee hanga inni nuti deebuu hin hafannu jee achi deeme jechuudha. Amma namni akka bira fudhata. Dhiifama jee ni baran dhiifama godhee fi bara. Ati dhiifama gootee fi amma sun miila nyaattee yanii kunoo baay'ee miyyoon dhayitees ani intala kufte irraan dhagee jechuun jirti janachi. Intala sun nyaattee maarree godhee minaan mijateeti dubbachuu jirti jana. Awwanni isii ol ergeef miyyoon sanni jirti moo jirtu deemu dhaqi ilaali jennee malee jiraa sun nyaachise jee dubbadhu. Jiraa maarree godhee jee haasee amma kunoo maqaan akka nuufee jira. Amma gaa isaanis sun nyaachise. Isaan to'anee malee maraachuu jira. Gisee isaanii to'anee maraachee hunda godhe jiran. Ogguu taana ammaan tan isaanis sun nyaachisee jiran. Akkamiyaa. Mee akkamtu nu mala nuti eessa deemee maqaan nu godhu. Maqaan nu godhu bara amma bara warra nama fixuu jechuu ta'a amma ganaa. Warra nama fixuu. Warra nama fixuu bare amma gurbaan jennu akkanatti isaanis sun nyaachisee jedhanii utaalu jiru jennu. Maallaqa fidellee akkasumatti maallaqa maalleen inni fidee jiru jenniis. Nyaanedha. Maarree fide gabbaraan fide birrisho waan neeman ta'a. Waan kee hundi siifin kan lafa jirus maallaqa hunda beeka mataan zooree kun ol deebiin. Jechuun ishee jetteeni. Amma sababa dubbii biyyootan harkatee miti. Biyyoon duraanis gaazexarii qabdi jennu gaggabaas ni qabdi jennu biyyatti anamma dawwaleetii reefu nama gaafadhe. Wayii amma tiin gana raas gaafadheef dhugaadhaa wayii summii san nyaachifte jee. Biyyoon biyyatti gaggaba qabdi jennu. Shayitaana qabdi wanti duraanu shayitaana deemu. Amma nama gaggaba qabu wantoonni buttee lafa dho'ite moo dhiiroo summii isaan jensan ijjeetiin adda baafachuudhaas gaafadhe malee waan biraati. Ati fi bilisaa mi'oon kanarraa. Ani goone muuziqii kun nyaadhatinin isiin hin beela isiin jennaan haala sagasmoo wantiifama gaafa. Maan dhagaa arris achumaan jira nyaadhu naan jennaan ilaa nama nyaatu jeeni gaa akhi nama ammaa lulluuqadhee biraa darbeete amma qoonqoo tanaa waliin dandeenyu jee dhiise. Hagan nyaata nuu godhuu nyaadduun jeen. Amma silaa dhugaatii keessatti bara amma bakkeen itti fudhadhu silaa dhugaatii keessatti dhugaa sun miidhaan jira. Silaa nyaata keessatti dhugaadha ni fudhatan. Hayyee muuzni kun waan hin dalagu. Muuzni waan as dalagduu miti gaa. Kudura uumamaati. Waan gaa namni summii namaatti godhan illee jee yaadee fudhatamtuu mi'oonni kuni. Moo gaggaba biyyaa san shayitaana qabduutti deebi'e moo waan kana adda baafachuunis gaa barbaachisaadha amma isaanis. Amma akkan horii jiran jennu isaan. Tolaan dhoyinee jeefnaa isaan miyyoo summii nyaachisee hotee isaan lachuutu dhoyinee lafa darbinaa jedhanii fiiguu jiran jennu. Anamma jedhanii fiigaa ol seenee beekadhu. An duraan biyyoo ijoollee fitiyeetiin ichi erge kumaan reefu jeetti. Intalachi qabanii fannisu jiran jennaani fiigaa manatti ol deebi'u waan kana misalaa qulqulleeffadha jee. Mee amma intala namaa sammee akkam gootaa achitti ergiti? Intala namaa akkamiin godhatu baan fadhu namatti hafidee itti ol argatu malee. Ayi isiin homaatu ollaalteen deebitu. Yaada laataa akkana jedhee jaarsisu nama maal tasifitee jaan tolaa tasitin ergi akkana jee tolaan na ergi. Andaqii rafiin jeeni mana. Ol laali urarraa yoo jarrin jiraanne ijoollee fi dhiiqota kun naqqaanyii ta'e achitti deemu kun amma akkasii jeen amma mucaan kaan nafaan ka fiigaa dhufee aboos baasoo si baafadhu yaa gurbaan akkana kaara baan intala gubuu jira intala kam tokko fannisu jiranii
Video summi nyaatee lafa dhee jedhanii kaan manaa kama jaanaa jedhanii soosaasaa hunda laaladhaan jeeni maaliin taksii ammadhaa jaanii miti. Nama dhaga'uu waa'ee manii miti. Aboo taksiin hin jirtu taksiin hin jirtu sooloma osaasaatti laaladhaan jeeni jee. Isaan dhaga'uu jinnaan. Intala kana dhukkoo irraa kaasu jiran jee. Ati ammoo onnes dhaabbattuuf hin jirtu. Gurbaan gama kanis dabalee nama yaamu jira. Asii fi kenna baafadhu naan jee. Hayyee jeetiin uumma kanaa qulqulleeffadha jeetii fiigaa ol dhufee beeka dhahuuraan. Kanin duraan ijoollee sanaas bidduu jee. Amma mee akkam dhufan? Amma yoo karaa kanaan dhufan akkamiin dura dhaabbannaadha amma nuti. Maal godhuu qabnaadha. Yoo guyyaa sana summii nyaatan hojjan isaanis summii nyaachisa jan karaa kamiin dura dhaabbanne. Akka godhuu qabnu moo? Wanni kun muuza. Muuza. Gizee laala. Bar bakka keessatti illee laatu. Osoo nyaatan godhee nyaata san nyaattee akkasii gargaarta waaqatee isa dhugaa. Hayyee osoo bishaan qicee fi bishaan nyaattee bishaan dhugdee bishaan san keessatti bishaan san dhugdee gaggabdee dhugaa. Dhugaa. Hayyee asii ranqee dhugaatti akka keessatti hin gaggabne nyaata isa keessatti hin gaggabne muuzni waan rabbiin uumee dalage uumee rabbiin bilcheessee akkasii fidee nyaatan sanii. Eessatti itti godha hayyee summiidha. Summiidha dhugaa. Quncee qaba harka kiitiin gabaa maddasaa qunceedha. Hayyee akkamitti itti godha bee summii. Waan danda'amu kanaan morra kaa malee beeka dhuwaan takka waan itti kakataniif waan itti kakannee jira. Namni mana keessa qulqulleesseeti ala gabbaa mire sanii jechaan gaafii nama gahee walitti dubbannellee wal afaan dhufnellee eegaa waan itti kakannu takka. Asii akka booda eegaa walli uummanni akamaa ni qulqulleessan hin qabne si qulqulleeffachuu hojii amma naa akamaa geessanii adda baafatanii. Adda baafatanii. Biyya nyaachifnee dhaga nyaachifnee jechuu jiran jedha nama manaa. Adda baafatanii. Cirracha nyaachifnee kana eegaa amma isaanis akkasitti adda baafatanii malee amma waan kanaan maqaan nu badu waan kanaan wanneen nu hin qabnu jechuudha. Intalti bara goma guyyaa dhiyoo san. Edan jaamiti bara amma halkanii guyyaa dambii hoo wargisee jiru hin beeku. Akkuma dheengadda dhaadatu. Akkuma dheengadda guyyaa san naan jetti san harka hamaa si fuuldura naan jetti san garte. Intalta kan. Intalta naannachuu jirtii bargatti gada naannachuu jirtii bar. Saniif kara kana annatti deebite. Anti baay'ee. Awwannummaan kunuu filama ta'uun ooluun shakke wannummaan isiin guusuu huftee fi san akkuma nuti chiyaanuufi yookaan akkuma nuti babbaareenee yookaan akka isiin tumne akka gurbaan hanqaratti ol deebi'uuf filimaan baasettee ciifte moo jechuun ol na keessa dhufee waan. Moo dhugumaan sun midhaamoo intalti qancaraa beektaa. Waan qancara qawwisa waan na dubbii namaa dhagaatii miti woomoo bas woomoo nama naqaa nama hojjetu sharumaan deemti wanti gabaaf duraaniifuu hanga san keessa shirumaa jiru. Sharrii malee tollee tokko keessa jiru. Yaa tola intalti eessaadhaan wanni kana jaamaan jirtu birra jirra akkasittis. Eegaa nuti gaammoo bakka kanatti amma yoo akkanatti dhufan ka dura dhaabbachuu qabna firraa. Birra jirra. Takkanaati ammaan tana wanni jechuudha ibdaamu nu karaa kanaan wanni takka haa shakkii goonu mamii goonu jechuudha kana keessatti qabnu jechuudha. Jirtu. Wanni takka hin jirtu. Wanni takka hin jirtu. Kanaaf ilmi namaa irratti malee waan takka nama hin godhu. Cubbuun ilmi namaa gosu dhugaadha. Takka nama hin godhu cubbuun ilmi namaa gosu. Hanga feetee shiree addees ni xiqqaannee waan mataa qabnu qabnu waan sammanuma hamaa geessanii qulqulleessanii sun miidha nyaattiyanii haas baasanii isaan. Amma akka goonu intala namaa tachi jirtu san deemu qaama mootummaa qaama seeraa fudhadhu intala namaa sana achi baase atillee hin dhaqini qaama seeraa fudhadhuu nama mucaa saayiba fayyisan. Abdoo fudhatiin dhaqa. Durbaa saayiba fayyisan. Naafi abdoo wajjira hin achi. Faras waan koofanii miti. Abdoon fiifoo ammaa isaa jaartii hin jira deemuu nuti hin Siifinni wajji dheqaadha. Isaas jaartii hin jira. Siifinni jaami. Isaa wajjin qaama seeratti dheqaadha. Akkana jaaitti maala. Inni haajala qotamoo keessa hin dhaqin. Hanqeen dhaqu hangajii sanatti. Intala namaa sanaa fuudhati. Intala fuudhu intalti barruu hin harka rabbii jirtii ni bira. Intala namaa intalti namaa hafuudhamtu. Gurbaan fiifuu maraa taraami. Abadan siifan isaa tola afee kan agarsiiftu malee mana ni beekan dhufu. Mana ni beekan dhufu kaa. Mana ni beekan dhufu mana intala namaa achi fannisan moo intala jeesu jiranii. Intala jeesu jiran jedhanii namni atteemu haasina dhufanii isaanuun intala tanaa achi dhufan jeesu akkasumas jira. Maal shakkanii beeytanii aanee waan taate. Maal shakka amma kan intalaa dhufanii qeetanii akkana godhan achitti faayoon dhaqan lubbuun xiyyaa waan baasna jechanii dhiisa taatana. Aanee. Kana achamu beekamu intala jechuu jira jechuudha. Tana sodaatee achitti intala akkas godhutti raa adeemu intala namaa waan jaltu qabdu kan fa'i. Khayaatiin deeman. Khayaatiin yoo rabbiin alaaffise. Dhaqee abdoo kanaas abdoo waa jaartiin natti hin dhiiftu jaartiin isaatis tarabbii fannisee. Itti bita kanaas walitti matee bati. Yaa boona mana jaartiin jaarsii bulchitu kun fitinaadhaati. Mee isaa jaarsaa isii jaartee dambee isumaan karalla.
Ishii Ishuma kan deeme har'a deemu yoo isitti didde natti midaa wali. Hayyee deeme. Miidhaan itti dhaqa.